Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota kiyya akkam jirtan? Alhamdulillah nagaa kooti. Har'as viidiyoo haaraadhaan dhufeetiin jira. Innis maali jechuun keessaniin oduu gatii simmintooti jechuudha kan hin qabadhe dhufe. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo har'aa keessatti ammoo gatii simmintoo kan yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti meeqaan akka gurguramaa jiru kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Please viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa, akkasumas namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan viidiyoon yeroo hunda kan gadhiisu yeroon gadhiisu akkasiin bira ga'u taasisaa isiniin jedha. Hanga xumuraa qophii kanaatti akka obsaan dhaggeeffattan akkasumas share like walii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gabaa torban kanatti simmintoon meeqaan akka gurguramaa jira, akkasumas jiipsamii illee meeqaa ol jettan jechuudha. Egaan waan akkasii isiniif gadhiisuu dhiisee bubbuleetiin jira. Egaa gaaffii keessa irratti hundaa'uudhaan hadha waan lama qabaadhee dhufeetiin jira. Simmintoo fi jiipsamiidha jechuudha. Na waliin tura. Daawwattoota kiyya egaa akkuma jalqaba isinitti himuuf yaale simmintoon yeroo ammaa kana meeqaa hin dabale moo hin qannasee ka jedhu irratti kan bal'inaan waliin haasofnu ta'a jechuudha. Viidiyoo like share gochuun daqiiqaa tokko lama ta'us dhaggeeffadhaa isiniin jira. Egaa gabaa yeroo ammaatti simmintoo inni daangootee jedhamu jechuudha. Simmintoon baay'ee ijaarsa manaatiif filatamaadha. Namoonni hedduun isuma filatu jechuudha. Simmintoo baay'ee qulqullina qabu akkasumas baay'ee bareedaadha jechuudha. Tokkoffaadha. Daangootee inni jedhamu jechuudha. Yeroo ammaa kana kuntaalli tokko birrii 2,050 gurguramaa jira jechuudha. Kana jechuun kiiloo 50 birrii 1,000 fi birrii 25 ta'a jechuudha. Itti aanee ammoo simmintoo naashinaal yookaan mugar kan jedhamu jira. Inni ammoo isa kanarraa gatiin isaa xiqqoosii gadi bu'aadha. Gadi bu'aa yeroo jedhu waan baay'ee miti. Kiiloo 50 jechuudha birrii 800 fi wayiin gurguramaa jira jechuudha. Kana jechuun kuntaalli 1,000 fi 900 wayi jechuudha. 950 waan akkasiitiin gurguramaa jira. Yoo garaagarummaa birrii 100 yookiin 150 gidduu jira malee tokkuma jechuudha. Simmintoo irra kaseera gatiin simmintoo gadi bu'eera wanti jedhamu soba. Wanti an argin jiru waan ofii kootii deemee gaafadheetanii malee yookaan immoo gatii kan duraatiin isinitti himaa jiru jechuudha. Garuu gabaan kun bakka tokko tokkotti wal caaluu danda'a yookaan immoo gadi bu'aa bakka tokkotti yookaan immoo ol ka'a jechuudha. Maaliif gabaan tokko miti jechuudha. Kan hubachuu qabdu. Ani akka naannoo jirutti hundaa'eetan isiniif himaa jira malee akka Itoophiyaa yookaan akka Oromiyaa bakka bu'eetii miti jechuudha. Egaa gabaa yeroo ammaa naannoo an jirutti kana fakkaata simmintoon. Akkasumas simmintoo naashinaal jedhamu jira, mugar jedhamu jira. Kanneen hundarra kan gatiin isaa ol ka'ee waddadee yookaan baay'ee dabalee daangootee gala. Yeroo ammaa daangooteedha kan baay'ee akka malee dabale jechuudha. Jarri kan garaagarummaa 100-150tiin isarraa gadi jiru jechuudha. Itti aansee intinaadha. Maqaan isaa jiipsamiidha dhiifama. Jiipsamiin ammoo kiisiinsi kiiloo 25 kan isin asgamtu akka simmintoo 50 miti irra hedduu. Kiisiin kiiloo 25 sun birrii 230-240 kan gurguramaa jiru. Kana jechuun egaa kiiloo 50 birrii 400 fi 60-70 waan akkasiiti. Kiiloo 50 jechuudha. Gara kuntaalaatti yoo deebiftan immoo birrii 400 kanatti fakkaata. Kanaaf simmintoo fi jiipsamiin gatiin isaa kana fakkaata. Jiipsamiin kan girgiddaa jechuudha. Kan girgiddaa keessoo dibamu birrii 230 isiniin jedheetiin jira. Kana jechuun egaa kun jalqaba isinitti hime kiiloon 50 inni birrii 400 fi 60 ta'a. Kiiloon 100 ammoo 800 fi 900 wayii ta'a jechuudha walii callisaa. Jiipsamiin irra kasabas wayi. Jiipsamiin waa hundarra gatiin isaa gadi bu'aadha. Egaa gabaabumatti gabaa torban kanaatiin jiipsamii fi simmintoo kanaan oleetti kan inni jiru. Daawwattoota kiyya kabajamoo hammaan viidiyoo biraatii walitti deebinutti yaada qabdan komentii irratti na dhiyeessuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraa hanga qabadhee dhufutti nagaan naaf turaa isiniin jira. Wanti isiniif hin galle akkasumas wanti gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate komentii jalatti kana barreessitan kabajaan isin gaafadha. Please viidiyoo like godha akkasumas share godha, copy linkii yookaan ammoo linkii isaa gara social media Facebook adda addaatti geessaa namoonni
akka arganii subscribe naaf godhan jechuudha. Subscribe kuma ja'a darbeetiin jira. Galatoomaa siin jira chaanalii kanatti yoo rabbi jedhee Raamadaana kana booda hojii gurguddaa irratti hojjechuuf yoo rabbi jedhee mana akka piraankii diraamaa gabaabaa akkasii keessi hojjechuuf itti karoorseetiin jira jechuudha. Kanaafuu amma viidiyoo biraa haaraa qabadee futti waan biraatiin futti deebi'utti naganaaf turaasiin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Aggaroo post subscribe gochuu hin dagatinaa.